Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Orootu. Welkam ashama harka fuunee hordoftoota kiyyaa. Salaamtaan kiyya hunda keessanuu qilleensarraan isin haa qaqqabu. Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Hordoftoota kiyyaa marqaa arsii biyya keenyaa haa nyaannu isiniin jedhaa. Bismillah. Wajjiin biyya Arabaa humna barbaada rahaan hin jiru. Akkuma dalaynu kana nyaatullee qabna. Gizema mara ruuzaaf qixxaa biyya Arabaa kana nyaannu waan biyya keenyaa waan hanga nuu danda'ame waan nu barbaachisu bitannee hojjennee nyaachuu qabna. Maaliifi qaamni keenyallee nyaata barbaachisa. Faaxoochee የመዳም ቅመም hundi keessanuu maammadolleen hojjedhaa nyaadhaa malee maammadoon keessattuu bakka mazraa kanatti marquma ofii godhata. Kanaafuu humna barbaada. Humna immoo waan akkana kana nyaatu nu barbaachisa. Garuu akka biyya keenyaa san hin mi'aawu maaliifi asitti distitti marqamaa akka biyya keenyaa immoo ooyitetti marqamaa ni mi'aaya. Ta'u garuu akka biyya keenyaa san hin mi'aawu jechuudha. Wanni distitti hojjetamu. Hojjedhaa nyaadhaa isiniin jedhaa yoo jarri isinitti dhiisuu diddellee bitadhaa hojjedhaa gamii wanni hundi asitti nyaanni rakasa waan biraatti ol ka'e malee daakullee maashaallah akkuma biyya keenyaa sani midhaan qamadii mana baakuraanii jira jechuudha. Achuma bitanii daakanii maaliifii warri an bira jiru kun horra kamiisii diiraa abahaa kana as galee maaliifii waan akkana kana ni jaalatanii jechuudha. Waan akka kubzaa, waan akka marqaa, waan akka ariikaa kanneen kana jaalatanii achumaan isaaniillee godhee ofillee hanga isaanii kanatti qopheeffadhee waan akkana duuda qaama keenya keessumaayyuu shamarran nuyi biyya Arabaa jiru duuda himannaa, kalee himannaa, luka keenyaan gad dhaabbatuu dadhabnaa. Obboleeyyan keenya tokko tokko ni jiranii kan nyaata ruuza kana ni jibbisiisaa, nyaata tokko tokko ni jibbisiisaa. Hin nyaatan bakka qixxa mugoggoyduu tana jubnaan nyaatanii shaayiitti dhuganii dalagaan ka dalagan immoo ni ulfaata. Nyaatallee akkasumatti nyaatuu barbaachisaa jechuudha. Osuma ruuyin nama diddu giddimaan nyaanni biyya biraatiif nyaanni biyya ofii tokkoo miti. Osuma ruuyin nama diddu giddimaan itti nyaatanii jajjabaatanii akkuma dalagaa nama jabaatu san nyaatallee jabaatanii hanga nama danda'amteen dalagannee nyaachuu qabna. Dalagadhaa nyaadhaa isiniin jedhaa faaxoochee hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu ka dhiirallee ka dhalallee dalagaan humna nama gaafata. Namni dadhabde atiin dalayidda halkanii guyyaa rahaan qabdu dadhabdee nyaata gaa nyaadhu siin jedhu hin jiru. Akka ati nyaattu iyyuu hin barbaadanii jechuudha tokko tokko malee. Haa ta'u isin hanga danda'amteen gizema anjaa isaanii dalayiddan san ofii keessanillee awwala dursa qopheeffadhaa nyaadhaa isiniin jedhaa. Maaliifi garaan gaafii hin qabu kan haraama hin qabu jechuudha. Nyaata keessaniin ofitti hin dabinaa. Namni nyaata ofitti dabe akka fayyaa ofitti harkisee jechuudha. Namni hin nyaanne immoo dhibeerrallee hin dandamatu jechuudha. Nyaatuun immoo dirqama. Akkuma hojii halkanii guyyaa dhaabannee akka mogoleen keenya nu dhaabatuu dadhabutti dalaynu san nyaatallee nyaachuu qabna. Rabbiin nu haa laaffisu. Biyya namaa kana keessa gahee nu haa jedhu. Nama biyya ofii taa'ee dalagatu Rabbiin nu haa taasisu. Egaa hordoftoota kiyyaa jajjabaadhaa isiniin jedhaa. Viidiyoon kiyya kanarraa I love you arsii tiyyaa. Nyaanni akka biyya keenyaa mi'aawuu hin jirre haa ta'u alhamdulillah margonaree riskitu biyya namaa nu fide. Nama yaadaa muraada guuttatee biyya ofii galu Rabbi nu haa taasisu. Ofitti hin dabinaa. Waan baraanuu ofitti jabaadhaa. Waan argattan nyaadhaa. Nyaatarratti of hin miidhinaa. Dalagama bichaaf halkanii guyyaan dhaabatinaa. Kanaafuu sirriitti nyaadhaa isiniin jedha. Waan argattanirra waan dandeettanirra
ofitti hin laafina isiniin jedhaa. Nu amata dheeraa biyya namaa kana waan dalagnuuf adagaa waan nu miidheef kun kala himataa kun duwida himataa namnumaan dhibeenni manneen jiru jechuudha biyya namaa kana keessatti maalifi anaan jalqabee jechuudha. Alhamdulillah akkasumatti rabbiin nu dandeessisee nama dalagatee of jijjiiree maatii ofii jijjiiree ilma ofii guddifatee barsiifatee galmaan ga'u rabbi nu haa taasisu. Alhamdulillah rabbil aalamiin hanga kana nyaadhe. Alhamdulillah maashaallah tabaarakallah. Nagaa naa tura isin jedha hordoftoota kiyyaa. Viidiyoon kee karraa kana fakkaataa.